jirtu ta'e yoo dhuguma waajjirri kun waajjira barnoota Oromiyaati ta'e uummanni Oromoo bal'aan qabsaa'onni Oromoo dargaggoonni Oromoo qeerroon Oromoo kan isaan lubbuu isaaniitiif dhiiga isaanii dhangalaasaa turan lafee isaanii cabsanii falmachaa turan akkasin afaan Oromoo kutaa jaarratti dhaabdaniif miti. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uufidha. Darbee afaan Afrikaa haa ta'uufidha. Akka afaan Kushitti afaan Oromoo duwwaadha afaan jabaan afee jiru gaanfa sanarratti balleessaniiru sakaaniin. Inni kaan afaan Arabaatti makatee, inni kaan afaan garaagaraatti makatee, inni kaan afaan Amaaraatti makatee babbadee jira. Afaan Kush guddichi jiru afaan Oromoo qofa. Qabsoon Oromoo uummanni Oromoo irratti du'aa tureef irratti qabsaa ture inni guddaan dhimma magaalaa Finfinneetiif dhimma afaan Oromooti. Afaan keenya afaan federaalaa nuuf haa ta'udha. Oppiidiyoon kana dhaga'uun barbaadu. Ittumaayyuu afaan federaalaa haa ta'u otoo jennu kutaa jaatti afaan Oromoo dhaabne jechaadha. Afaan Oromootiin dawaan akka hin oomishamne eenyutu dhorke eenyu seera baase? Afaan Oromootiin sibiilli akka hin oomishamne eenyutu dhorke eenyutu seera baase? Maaliif hin hojjetamu? Afaan Oromootiin ogummaan teeknikni maaliif akka hin baratamne eenyutu dhorke eenyutu seera baase? Afaan Oromootiin mana murtii federaalaa keessatti akka hin dubbatamne eenyutu dhorke eenyutu seera baase? Kan uummanni Oromoo falmachaa ture isa kanadha. Egaa gaafa aangootti dhufaniiti jarri kun kana dubbachaa jiran. Kana dubbachaa jiran. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uudhaan dura afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba ture. Hin taane sanayyuu. Hin taane. Harargee keessatti afaan Somaalee fi afaan Adareetu afaan Oromoo caalaatti fayyadaman. Waajjira garaagaraa keessatti afaan Somaalee fi afaan Adareeti kan fayyadaman. Arsii keessatti afaan Amaaraati. Finfinnee keessatti afaan Amaaraati. Baalee keessatti afaan Amaaraati. Jimmaa keessatti afaan Amaaraati. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee federaalaa dhiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa mataansaa afaan Oromootti itti fayyadamaa jira oonni jedhu gaaffii guddaa keessa nu galche jechaadha. Afaan Oromoo hanga Finfinnee irraatii baqachaa deemuun badaa deema. Naannoo Finfinneetti, naannoo Qaallittiitti, naannoo Laga Xaafootti afaan Oromoo waggoota 15 kana dubbatamaa turan qotee bulaan keenya achirra ture. Har'a qotee bulaan keenya achirra hin jiru. Buqqaafamee achirraatii dhabameera. Afaan isaas duukaa dhabameera. Naannoo Laga Xaafootti naannoo Boolee Bulbulaatti ijoollee afaan Oromoo barattu nama keessaa Amaariffa danda'u ol kaasanii ati ka'ii dhaabbadhu ittiin jedhanii barsiisaan Amaariffaan barsiisa barataan keessaa afaan Amaaraa danda'u afaan Oromootti hiikaaf ture. Kun amma ulfaata. Addunyaa irraati addunyaan persentiin walakkaan afaan Ispeenii fi afaan Fireenchii fi afaan Ingiliffaa fayyadamte turte. Afaan Arabaa akkuma jirutti ta'e jechaadha. Amma hunduu dhiisee afaan mataa isaatti fayyadamaa jira. Afgaanistaan, Paakistaan, Kurd hedduun isaanii afaan Ingiliffaatti fayyadamaa turan. Inni afaan Ingiliffaatti fayyadamaa ture. Har'a garuu hundi isaanii afaan mataa isaaniitti deebi'anii afaan isaanii afaan yuunivarsiitii godhanii jiran, afaan oomishaa godhanii jiran, afaan teeknooloojii godhanii jiru. Kan keenya maaliif gadi dhiibama? Otoo ormaan gadi dhiibamee nun dhibu. Otoo akka kaleessaa ilmaan Minilikii fi warra nafxanyaatu gadi nu dhiibatee nun dhibu. Har'a garuu warri kan keenyaa warra nuti adaraatti kennanne afaan keenya hacuucuu fi afaan keenya balleessuu irratti maaliif akka xiyyeeffatan naaf gaaffiidha. Ana duwwaaf immoo miti. Gaafa obbo Lammaa Magarsaa Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii Oromiyaa isa boqote jechaadha. Gaafa inni mootummaan
Uummatni mootummaa kabajuu otoo hin ta'in gaafa mootummaan uummata kabajuu jalqabeedha kan biyya kana keessatti walqixxummaan seeraa kabajamu gaafa inni jedhee dubbate irraati uummatni isaaniif gurra kennuu jalqabe jechaadha. Lammaan mootii kan biraan qabnu mootiin keenya uummata keenya jedhe adaraa nutti kennadhaa galaa jedhe obbo Lammaa Magarsaa. Uummanni adaraa isaanitti kennatee galee jechaadha. Adaraan keenya isinitti kennannee galle sun kanaare kan afaan Oromoo kutaa jaarraatti barachuu jalqabnu kana gaaffii guddaan Oromoon kaasaa ture. Gaaffii guddoon Oromoon kaasaa ture gaaffii afaan Oromootiif gaaffii magaalaa Finfinneeti. Injiru amma irratti ettumaayyuu otoo nuti malkaa jalduu maal akka jechuu barbaadde naan gallee yoo tolchante afaan Oromoo baduu isaatti gammadaa jirta taanaan yaada kee naa ibsi. Eeyyee baga badee baga dhibamsiisan jetta taanaan naa ibsi yaada kee. Jabduu malee. So kanaafi jarreen kun ofii isaanii of haa gaafatan. Garuu biiroon barnoota Oromiyaa kan inni jiraatu kan kaffalamuuf konkolaataa isaan ittiin deeman uffata isaan uffatan maallaqni isaan lakkaa'an kan qotee bulaan Oromoo kiisa isaa keessaa lafa qotee lafa haadhee gibira kaffalee gibirri sun immoo miindaa ta'etu miindaa sanaan jiraatu. Yaadi kee sirriidha amma naa galee jira malkaa. Sirriidha yaadi kee. Biyya iyyuu hin qabnu waa'ee afaanii maal dubbanna? Biyya hin qabnu waa'ee afaanii maal dubbanna? Biiroo barnoota Oromiyaa kan uummanni Oromoo adaraatti kennatee gibira kaffalee fi miindaa kaffalee fi ibsaa mana sana keessa kaffalee bishaan mana sana keessa kaffalee isaan jiraachisaa jiru isaan qallabaa jiru akka isaan afaan Oromoo guddisaniif malee akka isaan afaan Oromoo balleessaniif miti. Akka isaan afaan Oromoo yuunivarsiitii galchaniif malee akka isaan afaan Oromoo elementarii keessaa baasaniif miti. Akka isaan afaan Oromoo sadarkaa ogummaaf teeknikaatti ol guddisaniif malee akka isaan kutaa jaaffaa irratti umurii gabaabsaniif miti afaan Oromoo. Kanaaf biiroon barnoota Oromiyaa yoo uummata Oromootiif hojjetatee waan kanatti yaadee dafee uummataaf ibsa kennuu qaba. Dheengadda OBN irratti gaafa dubbatan namtichi deebisuun barbaadu argitaniittu. As qabee achi qabee bira darba jechaadha. As qabee achi qabee bira darba. Gaafa siidaa Haile Sillaasee dhaaban waan dubbachaa turre yaadattu. Siidaa xaayituu dhaabuudhaaf turanii uummanni harkatti balleesse. Siidaa Haile Sillaasee dhaabanii. Siidaa Haile Sillaasee dhaabanii torbee tokko odoon guutin uummanni akkamitti siidaa Haile Sillaasee nurra dhaabdu jennaan afaan Amaaraa fuudhanii afaan Jaaffaa Afrikaa godhan jechaadha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhee amma kanatti du'ee amma kanatti dhiigee aangootti isaan fide. Aangoorra fidee bobboonsee isaan kaa'e Oromoon. Isaan gaafa dhufan Haile Sillaaseef siidaa dhaabuu afaan Amaaraa afaan hojii Afrikaa gochuu waa'ee afaan Oromoo tasumayyuu dubbachuun barbaadan. Tasumayyuu jechaadha. Waan kan biraa tokkotu jira. Uummanni kun hedduun isaanii warri manaan isaanii warra Habashaati. Warri manaan isaanii warra Tigraayiiti. Ilmaan isaanirraa dhalatan parsantii 50-50. Namni kun laafina mataa isaa irraatiin kan ka'e ilma mana keessatti dhalchate sana afaan Oromoon barsiisu. Dadhabbii mataa isaatii irraan kan ka'e yookaan yeroo dhabuu irraan kan ka'e. Sababii ilmaan isaa afaan Oromoo hin beekne ilmaan Oromiyaa keessa jirtuuf ilmaan Oromoo hundumtuu miliyooniin 50 miliyooniin 70 afaan Oromoo irraanfatee afaan Amaaraa dubbachuu qaba kan jedhu tasuma yaadu. Tasuma yaadu jechaadha. Tasuma immoo ta'uu hin danda'u kun. Tasuma ta'uu hin danda'u. Waan Oromoon waggaa meeqaaf itti qabsa. Qabsoon Oromoon ni jalqaba gaafa
jaarraa abbaa gadaa fa'aa kaan, gaafa waaqa guutuu fa'aa kaan, gaafa waldaan maccaaf tuulamaa kee qabsoon Oromoo ni jalqabaa dhimma afaanii ture, dhimma lafaa ture. Arras hin deebine jechaadha. Arras hin deebine. Afaan tokko guddachaa jira kan nuti jechuu dandeenyu afaan Oromoo kutaa 8tti amma kutaa 8tti baratamaa ture. Kutaa 9 fi kutaa 10 sabjektii tokkotu baratamaa inni kaan Ingiliffaa fi afaan Amaaraas akkuma afaan tokkotti baratama jechaadha. Otoo kutaa 9tti barsiisuu eegalan ta'e afaan Oromoo guddachaa jira jenna. Otoo kutaa 10tti achi ce'e guddachaa jira jenna. Isaanittuma idda ciranii kutaa 6tti gad deebisan jechaadha. Afaan kun guddachaa jira tun ta'in teellaatti deemaa jira. Afaan Oromoo Buraayyuutti, Sabbataatti, Olataatti, magaalaa naannoo Finfinneeti maaster pilaaniidhaan buqqee gandoota 39 sana keessatti afaan Oromoo dubbatama ture amma 2007tti. Kuma lamaaf torbarraa filmaata 2007 sana gaafa kufan irraa kaasanii afaan waan jedhamu dhibamsiisan uummata waan jedhamu qotee bulaa waan jedhamu naannoo sanaa dhibamsiisan jechaadha. Sanaaf afaan Oromoo eessatti gale jechaadha. Gadi darbe gara Ambootti gad darbe jechaadha. Gara naannoo gara Asallaa keessa hin jiru silas. Asallaa keessatti afaan Oromoon dubbatame jechuun baay'ee ulfaataadha. In darbe jechaadha afaan Oromoo hin baqate. Uummanni Oromoo hin baqate jechaadha. Waa'ee Miniliik dubbachuun bu'aa hin qabu. Ilmaan Oromoo we have to of qopheessuu qabna. Waa'ee Miniliik dubbachuun bu'aa hin qabu. Afaan tokko guddachaa jira kan jedhamu yoo sadarkaa yuunivarsiitii barsiifamedha. Afaan tokko guddachaa jira kan jedhamu yoo fiilmii gurguddaan ittiin hojjetamedha. Afaan tokko guddachaa jira kan jedhamu yoo gara keessaatti gara magaalaatti as dhiibbachaa deemedha. Afaan tokko magaalaa keessaa bakkeetti asii achi dhiibbachaa deemnaan afaan kun guddachaa jira jechuu hin dandeenyu. Afaan tokko kutaa 8 irraa kutaa 6tti gad deebi'aa deema taanaan afaan kun guddachaa jira jechuu hin dandeenyu. So biiroon barnoota Oromiyaa afaan Oromoo guddisaa jira moo xiqqeessaa jira ree? Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo guddisaa jira moo xiqqeessaa jira ree? Mee sanan gaafadha. Namoonni biiroo barnoota Oromiyaa keessa hojjetan kun dhuguma quuqama afaan Oromoo qabdu moo hin qabdan ree? Otoo dhumatee jechaadha. Otoo dhumatee. Otoo baay'inni uummataa haala kaa'amuuti akka baay'ina uummataa sanatti afaan federaalaa goonatu jedhanii arra lakkaa'anii jechaadha. Waan magaalaa keessa jiru hin ilaalina. Uummanni Itoophiyaa kan magaalaa keessa jiraatu akka uummata Itoophiyaatti kan magaalaa keessa jiraatu parsantii 20 guutu. Otoo dhumatee nama parsantii 20 sanatu afaan Amaaraa iyyuu dubbataa jechaadha. Otoo matee sun iyyuutu walii galate jechaadha. Kanarraan kan hafe Sidaamaan afaan Oromoo dubbata yaa jamaa. Gambeellaan afaan Oromoo dubbata. Gumuziin afaan Oromoo dubbata. San beekuun isinitti hima. Walaayittaan afaan Oromoo dubbata. Afaan Amaaraa caalaa Walaayittaan afaan Oromoo dubbata. Sidaamaan afaan Oromoo qatti godhee dubbata. Kallattiidhaan. So afaan isa kamtu afaan federaalaa ta'uu qabareetu ta'e. Maal argine yeroo dhiyoo kanatti? Afaanni Amaaraa afaan hojii Afrikaa ja'affaa ta'e. Oromoo kana beektamoo beektu? Silaa kan ta'uu qabu afaan Oromoo ture. Itoophiyaa keessatti Gambeellaan hin dubbataa, Walaayittaan hin dubbataa, Kambaataan hin dubbataa, Somaaliin hin dubbataa afaan Oromoo. Kan hin dubbanne Tigree, Guraagee amma tokko, Amaara warra dubbachuun barbaanne hin dubbatan jechaadha. Afrikaatti gaafa ceenu Keeniyaan afaan keenya bulbula dubbata. Ugaandaan afaan keenya bulbula dubbata. Tanzaaniyaan bulbula dubbata. Otoo ta'e afaan Afrikaa afaan hojii Afrikaa kan ta'uu qabu afaan Oromoo ture. Irraa mulqanii otoo nuti afaan federaalaa jennu afaan Afrikaa afaan Amaaraa godhan jechaadha. Oromoon akka oolaati. Oolaan waaqa argee hin beeku, waaqas galateeffatee hin beeku, yeroo qaluudhaaf ol qaban waaqa arga guyyaa tokkitti. Dhugaa keeti afaan Amaaraatiif rabbitu dhufe. Afaan Amaaraatiif rabbitu dhufe. Of course. Jaarsa tokkotu waa dubbata.
zamana misaafintii isaan jedhan sana dudduubatti deebi'anii jechaadha. Bara Oromoon biyya bulchaa ture sana Oromoon biyya bulchee jechuun mannaa zamana misaafintii jedhani. So bara sana namichatu foollee tutti keechaadha. Foolleen waliigalatti kaatee afaan uummata kana dhibamsiisuu qabna. Abbaayaan ciisifnee deebi'uu qabna jedhan jechaadha. Uummata Sidaamaa kana, uummata Amaaraa jechaadha. Ciisifnee deebi'uu qabna jedhanii akkamitti ciisiftu? In ajjeesnaa, in qalla mormarraa murra kan baqate immoo nu baqatee laga mormor yookaan immoo laga Abbaayaan ciisifnee deebina jedha jechaadha foolleen. Sanboodha namtichi biyya bulchu sun mee kottaa jedhee isaa iyyaame jechaadha. Toleedhaan yeroo dhufan in ajjeestuu Amaara eeyyee, in buqqistuu hin dhabamsiistuu eeyyee. Okay, kottaa erga hin dhabamsiistu ta'e mana kiyyarraa jalqabaattiin jedhechaadha. Akkam mana kiyyarraa jalqabne jennaan ijoollee koo ajjeesaa, intala koo ajjeesaa, ilma koo ajjeesaa, sanbooda Amaara ajjeesaa jedhe. Maaltu walitti isin fide jennaan haadhi ijoollee kootii Amaaradhaa jedhe. Ijoolleen koo parsantii 50 Amaaradhaa jedhe. Egaa erga hin dhabamsiistu ta'e ijoollee koo irraa jalqabaa jedhe jechaadha. Sanaan lakki ijoollee kee hin ajjeesnu jedhanii achumatti wal lolanii kaan ni ajjeesneedha, kaan hin ajjeesneedha, kaan hin buqqisneedha, kaan hin buqqisneedha. Achitti Oromoon wal dhabdee gargar galte jechaadha. Dhimma kanarratti foolleen waan kanaan uummanni keenya amma irraa cabaa jiraate. Namni dhiigisaa makaa ta'e, namni ilmaan jara kanarraa qabu nama muraasa duwwaadha namni Oromoof ta'uu danda'u. Namni dubartii jara kanaa of jalaa qabu namni niitii jara kanaa of jalaa qabu, namni ilmaan jara kanaa of jalaa qabu Oromoodhaaf ta'uu hin danda'u waan gabaabaa. Sabboontonni warri haqaa immoo bakkeetti dhiibamu dhiifama odoon bilbiltan ta'e gaariidha. Bakkeetti dhiibamu hin ajjeefamu mana hidhaatti waggaa isaanii umurii isaanii guutuu dabarsu hin dhabamsiifamu jechaadha. Mee biiroo barnoota Oromiyaa kana keessa Dooktar Gammachuu maan fidin? Dooktar Gammachuu Magarsaa nama Oromoodhaaf ta'u nama waa'ee afaan Oromoo beeku maaliif hin fidin hime? Dhufee haa hojjetu. Biiroo barnoota Oromiyaa keessa fiduun barbaadani. Yoo dhufee furmaatatti kenna. Fiduun barbaadan. Kanaaf dhimmi afaan Oromootiif dhimmi magaalaa Finfinnee jara kana balleessuudhaaf deema. Jara kana balleessuudhaaf deema. Wal gaggalaafata taate jechaadha. Namni wal qusatu hin jiru dhimma kana irratti. Afaan keenya as ga'e, afaan keenya agas guddate, afaan keenyaa walii galle mee ilaala yaa jamaa. Ani qubee keessattan dhaladhe, qubee keessattan guddadhe. Hedduun keessanis akkasuma. Sana dura namoonni jiran. Namoonni bara Dargii turanii, namoonni bara Haile Sillaasee turanii. Aksantiin inni kaan akka jiruun Amaariffatti makatee, inni kaan akka jiruun Somaaliitti makatee Oromoon sadarkaa walii galuu hin dandeenye irra gahee ture. Odoo qubeen kun hin dhufin. Qubeen dhufee waan kana nuuf fure. Qubeen waan kana nuuf fure jechaadha. Oromoon guyyaa hundaa nama amanee adaraa namatti kennatee galuu hin qabu. Bira taa'ee waan isaa eeggachuu qaba. Pirezidaantii ta'ee, waraana ta'ee, eenyu ta'ee Oromoon bira taa'ee waan isaa eeggachuu qaba. Keessattuu Oromoon diqaalaatti waa kennatee galuu hin qabu. Ifa manaa godha. Mana keessa yaadata. Yeroon galuu haadha manaa koodha. Yeroon galuu daa'ima koodha. Galgala koodha. Namni bakka oolurra bakka bulu filata. Amala ilma namaati. Amala ilma namaati. Kanaaf Oromoon irra naannee maasii isaa eeggachuu qaba. Maasii Oromoo keessa jaldeessis qamaleenis akka argite burraaquu hin qabdu.
waggaa darbe 2017 afaan Oromoo yoo yuunivarsiitii barsiifamuu jalqabame waggaa meeqa keessatti akka afaan France kana ta'uu danda'a yaada jedhu tokko fideetan ture. Yuunivarsiitii keessatti yoo barsiifamuu jalqabame waggaa meeqa keessatti akka afaan France kana, akka afaan Chaayinaa kana, akka afaan Jaappaan kana waggaa meeqa keessatti ta'uu danda'a. Si dhabamsiiseera. Gowwaa fi maaloo situ beeka miti. Deemii reetisi. Si dhabamsiise. Nafxanya akka keetii kana nu keessa jira. Garamitti mataa ol qabannee nama ta'uu dandeenya. So, Oromoon maasii isaa eeggachuu qaba. Sillee si dhabamsiise. Lammata waan an dubbadhu nargitu jireenya kee keessatti. Tokkoffaa amma hojiin mootummaa afaan hojii naannoo Oromiyaa amma afaan Oromoo ta'utti tokko. Lammaffaa amma magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa ta'utti. Inni sadaffaa yoo biyya sana keessa jiraannate amma afaan Oromoo afaan federaalaa ta'utti darbee ammanni afaan Afrikaa ta'ee mana mootummaa Afrikaa sana keessatti dubbatamutti mana mootummaa Afrikaa gaafa isin jedhu bakkatti warri Afrikaa wal ga'an Finfinnee keessaa jechaadha. Galma Afrikaa sana keessatti ammanni dubbatamuu danda'utti afaan Swahilii Afrikaa bakka bu'uu hin danda'u. Afaan Arabaa Afrikaa bakka bu'uu hin danda'u. Ingiliffi Afrikaa bakka bu'uu hin danda'u. Afaan Kuush afaan tokkichi Afrikaa bakka bu'uu danda'u fi afaan guddaan gaanfa sana irratti dubbatamu afaan Oromooti. Kan gaanfa sana irra biyyoota 5-6 keessatti dubbatamuu danda'uuf namni ittiin walii galuu danda'u afaan Oromooti. Odoo ta'e maaliif yaadan akka kootichaadha. Biiroon barnoota Oromiyaa odoo ta'e qubee laatiniin barachaa jirra. Qubee laatiniin ija bananne. Qubee laatinii kanaan ija banannee kan amma kana geenye odoo qubee mataa keenyaa uummanne yoo waan jedhu yaadan ture. Hayilee Fidaatoo lubbuun jiraate Silaayona waan kana nu uuma ture. Hayyoonni keenya beektonni keenya Dooktar Gammachuun fa'aa otoo qubee mataa keenyaa nu uumanii qubeen ittiin barannu kun qubee laatinii waan ta'eef qubee mataa keenyaa boca mataa isaatiin akkuma qubee Arabaa, akkuma qubee Saabaa, akkuma qubee laatinii Oromoon qubee Kuush otoo uumee ofiis ittiin baratee ilmaan Kuushis qubee sanaan barsiise waan jedhamu yaadan turean. Sadarkaa yuunivarsiitii sadarkaa Oromiyaatti. Isaan gad deebisanii kutaa 6ffaatti qubeen afaan Oromoo fi afaan Oromoo dhaabbachuu qaba kan jedhu nutti fidan jechaadha. Sanuu biiroo barnoota Oromiyaa irraa kan eegamne. Soddummaadhaa fi qabeenyaaf firoomaaf biyya dabarsanii kennuun fafa. Suni waan dhuunfaati kuni garuu waan uummataati. Kana malee Oromoon maal jedha? Ija laafittiin obboleessaa fulfoofti. Isaanuu kiiloomeetira 2000 irraa dhufanii Finfinneen kan kooti jedhu. Nuti asuma teenyee malka yaadi kee hedduu naa ta'a yeroo baay'ee galatoome. Asuma teenyee buraayyuu teenyee Finfinneen kan keenya akka hin jedhamneef akka hin jenneef hin luugamamna jechaadha. Finfinnee baalaa daraayidhee gaafanni Addis Ababaa baalaa daraayidhee achi keessatti waajjira ijaarratu mirga isaati jedhamee waajjirri kennamaafi walgahii gaggeeffata. Gaafa warri kan keenya immoo haaromsa Finfinnee jedhamanii ijaaramanii hin hidhamu, hin reebamu, faayila isaaniitu saamama, waajjira isaaniitu caccabsama. So akkamitti isinii wajjin deemuu hin danda'ama ree? Akkamitti abdii isinirraa godhanna ree? Bilisoomnee jettu gaafa namni waa dubbatu. Qabsoon Oromoo galma ga'ee jira isin warra biyya diigdan callisaa waan akkasiiti kan jedhamu. Wanti ta'aa jiruu fi wanni raba keessan irraa hojjetamuuf wanni waajjira keessan keessatti hojjetamu wal fakkaataa ree amma.
waajjira Odiippaa walii galee jechaadha. Waajjira Opiidiyoo. Maqaa jijjiirrachuuf alaabaa jijjiirrachuun gaariidha. Alaabaaf maqaa sana duukaa garuu absolutely kaayoo jijjiirrachuun barbaachisaa natti fakkaata. Namni obbo Lammaa Magarsaa amanee wanta inni dubbate amanee namni hedduun manatti gale. Namni hedduun adaraa kee Lammaa sitti kennannee siif waaqatti kennannee biyya kana hidhee manatti gale jechaadha. Lammaan irra baatii jaatti ol ba'ee miidiyaatti hin dubbatu waa'ee Oromoo. Harkaa rukkutame sarkaallee. Harkaa rukkutame. Marqaatu marqamaa jira jechaadha. Marqaa sanuu marqaa bilchaanne kan gara qaban quraan qurxii gara qabanii nyaatan hin qabu. Yoo nyaachuu fedhan harka keessaa gan nama dhangalaa. Yoo buddeen tolchachuu fedhan no marqaan qophaa'eera jedhamta. Garatti marqaa garatti nyaatan hin qabnetu mana keessatti nu tolfamaa jira jechaadha. Namni daangaa Oromoo hin beekne, namni daangaa Oromiyaaf hin dubbanne, namni Walloodhaaf hin dubbanne, waa'ee Walloo yeroo meeqa dubbachaa turre? Waa'ee Walloo, waa'ee raayyaa, Tigraay raayyaan kan kootee dhiichisa halkaniif guyyaa. Amaarri Walloon kan kootee dhiichisa. Uummata Oromootu Walloon kan keenya jedha malee Opiidiyoon Walloon kan keenya jettee hin beektu hin dubbatan. Siinillee si kuchiise Miftaa'u deemii ree arabaati seetis deemi. Miftaa'u edhaa maaliin isaa namaan galuu warra akkanaati jechaadha. Kanaaf Oromoo kan sii fide paartii siyaasaa miti ofii keen fidatte. Ilmaan keetu baratee, ilmaan keetu fidatee, ilmaan keetu dhaabbatee, ilmaan keetu itti du'ee paartii siyaasaatti waa kennattee ol galtee balbala kee hin cufatin ilaalaa rafi. Dursii dammaqi. Ati manatti ol gallaan qilee si buusu. Qilee isaan keessa si buusan keessaa baraan keessaa ba'uu hin dandeessu. Caffeen Oromiyaa qoratamuu qaba. Caffeen Oromiyaa qoratamuu qaba. Eenyu fa'i namoonni achi keessa hojjetan qoratamuu qabu. Namoonni waan kana murteessan qoratamanii even Oromoon qoratee jarreen kana mana murtiitti isaan dhiyeessuu qaba. Akkanatti fakkaatutti jarreen waan kana murteessan afaan Oromoo kutaa 6 irratti dhaabbachuu qaba. Afaan Oromoo afaan Amaaraa immoo kutaa 1 kaasee amma yuunivarsiitii baratamuu qaba jedhanii warra waan kana dhiyeessan hayyootas ta'anii, tikfattees ta'anii, qonnaan bulaas ta'anii, waraanas ta'anii Oromoon jarreen kana seeratti dhiyeessuu danda'u qaba. Dammaqa bakka jirtanitti dammaqaatii qophaa'aatii eeggadhaa waan keessan isin gurguraa jiru. Nu gurguraa jiru. Kaan gurguramuu isaa iyyuu hin barre akka gurguramaa jiru hin barre. Kaan immoo itti tolee beekaa gurguramaa jira. Kaan immoo lakki gurguramaa hin jirru barre bakka gaariin oofaa jiran jedhee kan nama goyyomsuudhaaf yaalus jira. Afaan keenya Sidaama keessatti barsiisuu danda'uu qabna turre. Raayyaa keessa beekaa afaan Oromoon jiruun baratamu manni barnootaa waggaa 27 kana ijoolleen waggaa 27 kana dhalatte raayyaa keessa afaan Tigree malee afaan Oromoon beektu. Dirqamaan barsiisu afaan Tigree. Walloo keessa yoo baatee ta'e malee yoo kamisee ta'e malee warri kaan afaan Amaaraatiin baratu. Afaan Amaaraan barachuu keessa darbanii nuti Amaara jedhanii absolutely Amaarummaa fudhataniiru. Silaa warra kana qulqulleessuu qabna afaan Oromoo
mana barnootaa afaan Oromoo achi keessatti deddeemnee banuu qabna jennaan as deebi'anii kan Oromiyaa keessa jiru balleessuudhaaf deemu jechaadha. Yaa kun hedduu ulfaata. Yaa Walloon sagalee barbaada ukkaamamee jira. Afaan isaa barbaadan dheebota. Saba isaa barbaada, saba isaattis makachuu barbaada. Arra Walloodhaa fi Oromiyaa gidduu Amaaratu jira. Garatti walitti darbuun qabu uummanni Oromoo fi uummanni Walloo. Dhufanii gidduu sana qubsiisanii lafti kun kan keenya jedhanii lafa fudhatanii Oromoo fi Walloon irra walitti darbuu hin danda'u. Namni tokko yoo dhufee jiraate hin jiraatan qotatan nyaatarraan kan lafti hin kennamuuf hin qabu. Lafa guutummaa lafaa kennanii fi waggaan 27 baay'eedha, waggaan 30 baay'eedha. OPDO'n utuu dhaaba Oromoodhaaf hojjetu ta'e waggaa 27 waggaa 30 gidduutti Oromoof waan baay'ee hojjechuu danda'a ture. Hin hojjenne. Daangaan Oromiyaa karaa Booranaa akka jiruun ciramee fudhatamee, Gujiin akka jiruun ciramee fudhatamee, karaa Wallaggaa Beeleshangul daangaa nurraa fudhatee, karaa Raayyaa Tigraay nurraa fudhatee, karaa Walloo Amaaraa nurraa fudhatee daangaan keenya kallattii hundaan sarbamee jira. OPDO'n kana dubbachuu hin barbaadu. Ittumaayyuu deemanii afaan Oromootiin nutti dhufan jechaadha. Kanaaf Oromoon of qopheessuu qaba. Qabsoon Oromoo xumurameera jettanii warri yaaddan abdii kutadhaa. Qabsoon Oromoo xumurameera hin dubbatinaa, nuti bilisoomneerraa hin dubbatinaa warri jechaa baatan abdii muradhaa. Hin jiru. Amma yoomitti hin jiru. Amma Oromoon Oromiyaa bulchuu danda'utti nama afaan Oromoo beeku miti. Diqaalaas miti. Amma Oromoon Oromiyaa bulchuu danda'utti gaaffiin Oromoo hin deebi'a jettanii hin yaadina. Paartii abaluu jechaa hin jiru. Ganda abaluu jechaa hin jiru. Amantaa abaluu jechaa hin jiru. Amma Oromoon Oromiyaa bulchuu danda'utti. Hin barakatanii namoonni Oromiyaadhaaf ta'an. Pirezidaantii Oromiyaas jalqabaa Hasan Alii dhimma Finfinnee irratti maal jedhe? Finfinneen yoo feete waaqatti olaa guddattu jedhe beekaa. Finfinnee yoo feete waaqatti olaa guddattu. Buraayyuutti waan guddattuuf hin qabdu, Sabbataatti waan guddattuuf hin qabdu. Kana malee ergaan inni kan biraan dhaamuu barbaadu namoonni Oromoo taatanii Finfinnee keessa jiraatan boquu gadi hin qabatinaa. Hedduun Oromoodha waan hin argeef. Taaksii keessa teenya yeroo darbee jechaadha. Taaksii keessa seenee dhiyoodhuma kana taaksii keessa seenee odoon deemu namni hunduu eedaa wal sasaalfatee tatta'a. Gurbaan tokko afaan Oromootiin haasoo jalqabnaan wayyaalaan taaksii sanaa afaan Oromoo haasoo jalqabe. Ilaallaan shofeerris afaan Oromoo haasa'a. Ilaallaan namoonni 13 achi keessa jirru hundi keenya afaan Oromoo haasofna. Garuu jalqaba namni afaan Amaaraa walitti haasa'a ture. Sammuudha. Namni Finfinnee keessa jiru Amaara jennee waan sammuu keenya keessa gooneef akkanatti yaadna malee namni Finfinnee keessa jiru kan of dhoksee jiraatu Oromoodha hedduunsaa. Namni Finfinnee keessa jiru hedduunsaa Oromoodha. Afaan Oromoo walitti dubbadhaa. Nama yeroo argitan Finfinnee keessatti, Tigree yoo Finfinnee keessatti argitan salaamnoo isiniin hin jettu, kamee isiniin jetti. Sana booda yoo isin kamee wallaaltan salaamnootti isinii jijjiirti. Amaaris akkasuma yeroo isin argu salaamnoo isiniin jedha. Isinis Finfinnee keessa amma jirtanitti yeroo namni karaatti isinitti dhufu akkamittiin jedha. Fayyaa bultee ittiin jedha. Haa wallaalu.
Oromoon edaa Finfinnee keessa jira jedhu yookaan immoo nama keessan inni iyyuu obboleessa konaa jirta jedheesitti si hammatee si dubbisa yoo Oromoo ta'e immoo. Namni ollaatti galee Oromoo ta'uu waliin beeku afaan Amaaraa walitti haasa'a. Waan raajii wanta argee jechaadha Finfinnee keessatti. Sababii maalii? Sababii sodaa. Sababii maalii? Sababii jalqabarraa kaasee waan nutti fe'amee ture. Akaakayyuu keenyatti fe'amee, abbaa keenyatti fe'amee, nutti illee nutti fe'amee jechaadha. Dhimma kana buqqisuun itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni kan jiraachuu danda'u yoo afaan isaa jiraateedha. Afaan kee hin jiru taanaan jiraachuu hin dandeessu. Namni karaa garaa garaatiin kan inni afaan babal'ifatu. Karaa siyaasaa, karaa amantaa, karaa biizinasiiti. Inni gurguddaan sadanichaadha. Bakka kana hundumaatti Oromoon jira Finfinnee keessa. Nama afaan Amaaraa Finfinnee keessaatii dubbatu kana hundumaa akka Amaaraatti ilaalu isaan. Miti. Oromoon guddaatu jira Finfinnee keessa. Gaafa uummata lakkaa'uu dhufan yeroo isaan afaan isaanii isin gaafatan ani Amaaree, ani Oromoodheedha. Ani Oromoodha. Afaan koo afaan Oromooti yoo jettan istaatiksii sana irratti afaan Oromoo dheessinii galmaa jechaadha. Afaan Oromoo nama tokko, afaan Oromoo nama lama, afaan Oromoo nama sadi. Amaariffaan dandeessaa yeroo isaan isin jedhan guyyaa sanaaf hin danda'edha. Keessattuu yeroo uummata galmeessan. Yeroo uummata galmeessan sana afaan maalii dandeessa yeroo isaan isin jedhan afaan Oromoo. Guyyaa sanarraa kaasiiti kan wanta sanatu walitti kuufamee lakkaa'amee namni Amaariffa dubbatu, namni afaan Amaaraa dubbatu, parsantii amma kanaa, namni afaan Oromoo dubbatu, parsantii amma kanaa, namni afaan Guraagee dubbatu, parsantii amma kana jedhameetu silaa kan afaan Oromootti isinii edahamuu qabutu afaan Amaaraatti isinii edahama, isin jalaatii edahama jechaadha. Kanaaf anoo afaan yeroo tokko maal afaan Amaaraa beektaa dubbadhu yeroo isaan isin jedhanillee jira. Hin beeku guyyaa sanaaf hin beeku jedha yooma beektanu. Hin beeku namni si dirqisiisu hin jiru. Dhimmi kun furmaata argachuu qaba. Inni kan biraan beela kallattii garaagaraan Oromiyaatti jiruu fi odoon afaan waa'ee afaanii dubbadhu waa'ee beelaa dubbachuun waa wal keessa hin dhufneedha. Garuu dhimmi keenya guyyaa hundaa wal qabateeti kan inni deemu. Guyyaa hundaa wal qabateedhuma deema. Rakkinni keenya asiin hin beelofna, asiin xiyyaan nu ajjeesu, asiin snaayipariin nu ajjeesu, asiin bilisoomne irra jedhu, asiin afaan tun jiru jedhu, asiin maal ta'e dhimmi keenya akkasittiin mata duree garaagaraa nu uumaniitu akka uummanni keenya confused ta'uu godha. Kana malee mata duree xiqqoo argamte sana fudhannee yeroo hundaa nuti illee karaa bannee wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu irraan kan hafe furmaata gochuu hin dandeenyu jechaadha. Furmaata kaa'uu hin dandeenyu. Kanaaf namni obsa walii qabaachuun barbaachisaadha. Irra walii darbuun barbaachisaadha. Waan fedhe yoo jiraate beelatu jira bakka garaagaraa keessa. Warra beela'aa jiran kana amma dandeenyetti gargaaru. Baalee argitanii uummata kana qubsiisnee irreechaa turan. Uummata fuudhanii bosonatti naqanii uummanni bosona keessaa harki cittaayee, miilli cittaayee, fuulli ijoollee babbareedduu sana ilaalaa akkatti. Harki babbadee fuulli qaamni hunduu rifeensi mataan qaamni badee ijoolleen keenya akkatti jirtu ilaala. Dhuguma mootummaa keenyatu biyya bulchaa jiraare. Inni kun gaaffiidha. Garuu uummanni Tigraay beelee jedhamee guyyuma tokkotti birrii miliyoonii 24 ramadanii konkolaataa meeqa ramadanii nyaata wal guuraa turan jechaadha. Nyaati Tigraayiif guyyaa tokkotti dirmatamu kun Oromiyaadhaaf maaliif waggaa tokko keessatti dirmachuun dadhabama? Isa miti. Isa dirmannaa miti. Uummata Baaleetiif maallaqni 2017 Deseembar irratti guuraa baane 2018 goone sun qaqqabeera uummata kana sirriitti. Qaqqabee fuunee baankii Oromiyaatti galchina jechaadha. Qaqqabee birrii miliyoonii meeqa wanti sun? Wanti kun uummata kanaaf qotiyoo bituu hin danda'u,
Roobatu rooba yaa jamaa. Somaaliyaa keessa miti kan namni qubatee jiru. Mukatu jira lafti jiidhaadha. Jarreen kanaaf re'ee 2 re'ee 3 oolaa 3 bibbitanii ameessa tokkoo fi qotiyoo cimdii tokko yookaan qotiyoo qeenxee tokko kennanii fi isa ollaafis akka kana kennanii isa ollaa wajjin walitti hidhadhaati qotadhaa yoo ittiin jedhan uummanni kun qotatee jiraata. Waggaa waggaan uummanni waan beela'uuf hin qabu jechaadha. Uummanni keenya hojjetachuu danda'a lafti keenyas garraamiidha. Oromoo namni gaafa du'uu jalqabu suuta du'uu jalqaba. Namni personally anamma yoon du'uu jalqabe ammuma qaxxadee ammuma du'u. Abalu kufee du'ee abalu akkanatti du'eetuma deemuu maal kaleessa fayyaan argeedha jedhama jechaadha. Yeroo namni du'u akkana miti garuu keessa koo yookaan kaansarii jira yookaan waatu jira hin qoratamee hin beeku na nyaatee guyyaa tokko xapna godhee na ajjeesa. Fayyuma ture barree akkanuma kufee du'ee jedhama. Faranjiin garuu dursitee waggaa waggaatti qaama namaa kana guutuusaa sakattaatee maaltu keesseera gosti dhiiga isaatii maali maaltu itti irrate maaltu itti dabalame kunuunsa gahaatu laatamaa fi namtichi kun deebi'ee fayya hin du'u jechaadha. Eenyummaanis akkuma kanadha. Identitiin suuta badaa deema suuta du'aa deema. Yoo guddisuu dandeenya Oromiyaa biyya jedhamtu kana biyya guddoo kana guddisuu dandeenya. Yoo nyaachisuu barbaanne quubsuu dandeenya. Yoo beelessuu barbaanne balleessuu barbaanne yoo baay'ina uummataa hir'isuu barbaanne bal'ina dachee hir'isuu yoo barbaanne suuta xiphisaa deemna suuta. Wanti mallasaan waggaa 17 irraa dubbate arras hojiidhumarra jira. Baay'ina keessan hir'isuun hin danda'ama. Dachee keessanis xiphisuun hin danda'ama. Arras hojiirra oolaa jira jechaadha. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu gaddinee duwwaa dhiisuun yookaan dubbannee duwwaa dhiisuun barbaachisaa miti. Yoo barbaachisaa ta'e sagalee irratti walii taanee irratti wal tumsinee irratti mallatteessinee sagalee funaannee akka wanti kun murtii argachuu danda'u gochuu qabna. Afaan Oromootiin akka amma yuunivarsiitii baratan barbaanna. Kaampaaniin konkolaataa dhaabbatee maqaa Oromoon afaan Oromoon irratti barreeffamee akka konkolaataan oomishamuu barbaanna. Qorqorroon maaliin waan dheedhiin bunni biyya keenya keessaa ekspoortii ta'u buna Jimmaa jedhamee irratti barreeffamee buna Kafaa jedhamee irratti barreeffamee afaan Oromootiin akka inni ekspoortii ta'u barbaanna. Malee kutaa jaatti akka afaan Oromoo dhaabbatu hin barbaannu. Afaan Ingiliffaas hin barbaannu. Afaan Amaariffaas hin barbaannu. Afaan keenyaan hojjechuu afaan keenyaan barachuu barbaanna. Afaan Oromoo akka amma deemaa jiru kanatti waggaa 50tti jechaadha. Yoo namni irratti hojjetu jiraate waggaa 50tti afaanota gurguddoo addunyaa ammayyuu afaan gurguddaa addunyaa sadarkaa keesseera afaan Oromoo baay'ina dubbattootaatiin jechaadha. Afaan saayinsii fi afaan teknooloojii afaan oomishaa gochuu dandeenya afaan Oromoo. Yoo jabaannee irratti hojjenne jechaadha. Yoo ammaa kaasnee callisnee kutaa jaatti gad deebisne kutaa jaatti deebine barana waggaa 6 waggaa 7 boora isaan uummati biyya bulchaa akka amma deemaa jiran kanatti hin gadhiisan aangos hin gadhiisan. Barbaadde si fixu. Nama fixaa jiru baay'ee ta'e namni dhumaa jira waan namni du'aa hin jirre isinitti hin fakkaatin. Yoo dubbachuun barbaachise tokko tokkoon dubbachuun hin danda'ama. Gujii keessaa tilmaamaan guyyaatti mana 300tu gubata. Boorana keessaa akkana. Wallagga keessaa guyyaatti nama meeqatu du'a? Guyyaatti mana meeqatu gubata? Qotee bulaa meeqatu maasii qonnaa isaatii keessatti ajjeefama guyyaa guyyaatti? Ni galee? Kanaafi kanaan wal qabatee oomishni irrachuudhaan wal qabatee rakkoo qubeetiin rakkoo maaliitiin namni asde kanaan wal qabatee jechaadha waggaa dhufu beela Oromiyaa mudachuudhaaf deemu Oromiyaan survive gochuu hin danda'u. Asumaan quba qabaadhaa. Asumaan quba qabaadhaa. Warra jala jirtan guyyaa tokko yaadattu. Waggaa dhufu. Waggaa dhufutti qotee bulaan sirnaan qotachaa hin jiru. Bokkaan irroo bancaama. Isaan chaayinaan lafa
daandii hojjetti jedhanii chaayinaa gadhiisan bakka hundaa. Chaayinaan asiin bokkaa caamsiti, asiin maal gooti, asiin jaldeessa nyaatti, asiin maal harree nyaatti, waan meeqatu jira jechaadha. Qotee bulaan keenya mootummaarraa waan argatu hin qabu, industirii hin qabu, wanti inni qabu tokkittiin qotiyyoo isaatiif lafa isaati. Lafa isaa qotatee sanyiin facaafatu taanaan waggaa dhufutti qotee bulaan keenya hin beela'a beekamaadha. Hin beela'a. Uummanni Harargee irraati buqqee bakka meeqa qubate sun rakkachaa jira bakka garaa garaatti. Finfinnee keessaa Oromootu kadhattuudhaarra maaloo naa kenni kan jechaa deemu Oromoodha. Believe or not. Yaa Oromoon seenaa keessatti kadhatee hin beeku erga Oromoon Harargee irraa Oromoon miliyoonii tokkoof walakkaan buqqeetti Finfinnee keessaa kadhattuun Oromoodha. Yaa. Yaa. Kun hedduu waan nama saalfachiisudha jechaadha. Waggaa dhufus Oromoo kadhachuudhaaf deema. Waggaa dhufus Oromoon buqqa'uudhaaf deema. Waggaa dhufus Oromoon beela'uudhaaf deema. Yaa. Waan ta'aa jirurraa tilmaamna jechaadha. Waan ta'aa jirurraa tilmaamna. Waggaa dhufu Booranni lolarra jira, qotachaa hin jiru, hin beela'a. Gojiin lolarra jira, qotachaa hin jiru, hin beela'a. Wallagga emergency stateedha. Uummanni maasii qonnaa keessatti ajjeefamaa jira, qotachaa hin jiru, hin beela'a waggaa dhufu. Roobni hin jiru, lola duwwaa miti, roobni hin jiru, hin beela'a uummanni keenya. Waqtiidhaan midhaan faca'aa hin jiru. Hin facaane, faca'aa jiru tun ta'in hin facaane. Uummata kana hunda gargaaruu dandeenya oo. Mootummaan uummata kana gargaaruuf bu'aa qabaa oo. Mootummaan baga duutan jechaan turre oo dheengadduma dhiyoo kana gaafa shanqillaan xiyyaa ijoollee waggaa lama ajjeestu baga duutan jechaan turre. So mootummaan kun uummata kana gargaaruudhaaf qophiidha oo. No miti. Kanaafuu eenyutu of qopheessuu qaba? Uummatni of qopheessuu qaba. Ammarraa kaasee yoo guyyaatti daabboo 3 nyaatatee daabboo tokkoof walakkaa nyaatee sabara gariitiif qusachuu. Dhadhaa mana keessatti qabu qusachuu, damma mana keessatti qabu qusachuu waan qabu. Qonna immoo yoo inni bonaa didee, isin inni gannaa didee isa bonee qotachuu amma dandeetti jechaadha. Maali garamittis qotatu miti. Diyaaspooraan biyyaan baa jiru immoo ammarraa kaasee akkaawuntiitti godhee waan garaa garaatti godhee walitti mari'atee uummata waggaa dhufu beela'uudhaaf deemu kanaaf ammarraa kaasee maallaqa walitti qabee lafa kakkaa'u. Gaafa sana fidii achiin kottu asiin kottu uummata akkasii beelee no way. Yaalli irra kana waggaa meeqa hin ta'u ammatti birrii fidaa innee namarraatii maallaqa xiqqaadha kan nuti guuraa baane. Hin ta'u kun ammarraa kaasee beelli natti dhufuu danda'a waggaa dhufutti uummanni koo beela'uu danda'a jedhee namni maallaqa lafa kaa'achuu ji'a ji'aan wal irratti murteessanii $10 yookaan eeroo akkaawuntii bananii of eeggannaadhaaf lafa kaawwachuun barbaachisaa ta'a. Wanti waggaa dhufu Oromiyaa mudatu anaan garanirraa na yaaddisaa jira. Kanaaf waan kana gochuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Waa'ee qubeetii fi waa'ee beelaati kanan dubbadhe jechaadha gabaabumatti. Sirba Alii Birraa.
Okay. So wantan dubbachuu qabu dubbadheetan jira. Rabbi gaa dogoggora irraatii nu haa baraaru. Yoo nu waan hin balleesse qabaadhes nuuf galcha. Yoo wanti kun waan sirriidha jettanii yaaddanis namoota qooduu qabdaniif qoodaan isiniin jedha. Galatooma guyyaa gaarii warra isin biraa galgalaas galgala gaarii isiniin jedha. Deebana waraabula.